النور ميديا، نور على نور. أكم جرتو كوجمتوتا هردفتوتا النور ميديا. النور ميديا راكن اسني درباجرو برنوتا لينجي كونكولاتشيسو ماتي بيزك درايفنج كونكولاتشيسو كيستي وانتوتا بؤورة تاني راجل قمنا برنوتا كان كيستي starting the engine أكمت أكا موتورا بنو moving the vehicle أكمت أكا كونكولاتا بكرا سوچوفنو stopping the vehicle أكمت أكا كونكولاتا كراسري تيتوكون تابنو steering أكمت أكا مريتي فيدمو دندينو في backing up أكمت كرا سري تهين وفدوبا ديبئو دندين وان جدو برنوتا راكنا كيستي برنا دران درسيني اتو كونكولاتا هنسو چوفني وانتي نتي چيك گرو قمنو توقفا تايرز گومان كونكولاتا سوني سري جراتو اسي كلين سقباتو اسي چيك گوچو قمنا اكاسمس بريكس بريكين كونكولاتا دا سيران حجتو اسا چيك گوچو قمنا لايتس افالين كونكولاتا كان فولدورا اكمسن كان كلتي ددا اگرسيسو سيران حجتو اسا چيك گوچو قمنا فلودس ليفل بوبيان وكينمو غازين كيسا قمنا هم مكته كان اللي چيك گوچو قمنا windshield wipers اكمسن قرقلسيتو روبا تن فودا رجرتو سرتو جتو اسي كان اللي حبچو قم اتيانسه adjust seat كونكولاتا كيس اوسينا ارق اوسيني تيسو كينا سرفتو قمنا تيسو ميسا اكمسن تيسو دان كوال قباتو agarsiiftuu keenallee kan gamaa sirreeffatuu qabna haala teessoo keenarratti hundaa'ee gamaa arguu dandeenyuun argisiiftuu sirreeffatuu qabna itti aansee buckle up qabattoo hidhatuu qabna qabattoon baay'ee barbaachisaadha yeroo akka tasaa konkolaataa wayitti bu'e utaalanii akka foddan konkolaataa keessaa hin baane takkaahuyyuu achuma keessattuu sibiilatti bu'anii akka miidhaan tokko namarra hin geenye kan nama baraaruudha kanaaf qabattoon baay'ee barbaachisaadha akkuma sanii wantoota nageenya nama eeganirraa airbags yeroo konkolaataa wayitti bu'eetiin hin jedhe nama baraaru wantoota sanillee namni itti fayyadamu sanillee sirreeffatu barbaachisa child passenger namni ijoollee daa'imman fe'eetiin hin deemu teessoon ijoollee jiraatuu qaba ijoollee san ammoo qabattoo hidhuufii qabanii secure your load namni fi'aa fe'eetiin hin deemu immoo duraan dursee fi'aa san sirreessuu qaba sirriitti hidhuu qaba akkuma san other safety features konkolaataan hammayyaawwan hedduun isaanii sisteema qaba sisteemni suni yeroo balaan namatti dhihaatetiin jedhee ofuma isaati konkolaataan kan namatti himu mallattoo kan namatti agarsiisu sagalee kan nama dhageessisu fakkeenyaaf yoo balbalti banaa jiraatte yoo otoo qabattoo hin hidhatin oofaa jiraatan akkuma san yoo konkolaataan akka malee namatti dhiyaate yookaan yoo akka malee konkolaataatti dhiyaatte yoo balaa wahiitti dhiyaatetiin jette konkolaataan sisteema mataa ofii qaba sisteemni suni waa namatti agarsiisa kanaaf namni suni sisteema kana beekuu qaba yeroo hundaa sisteema san dhageeffatuu qaba hayyee kallattimaan barnoota keenyatti yoo kaseenu taate duraan dursinee starting the engine akkamitti akka motora sochoofnu duraan dursinee miila keenya kamirgaa bireek irra kaa'uu qabna anamma konkolaataa otomaatika irraa haasawaa jira konkolaataan maanuwaalii fi otomaatikaalii wal dhabuu danda'a garuu konkolaataa otomaatikaa irratti hundoofnee duraan dursinee miila keenya kamirgaa bireek irra kaa'uu qabna hamma dhumaatti gad dhiibuu qabna maaliifi akka konkolaataan bakka dhaabbatu sanii hin sochoone gochuu qabna jechuudha saniin booda steeppiin lammaffaadha furtuudhaan sochoofna konkolaataan gariin furtuutti fayyadama gariin immoo pireesitti fayyadama furtumaan alatti quumaan gadi tuqaniitiniin kan istaarti godhutu jira injinni isaa kan ka'utu jira yoo furtuutti tahillee furtuudhaan sochoosu yoo ammoo pireesiidhaan kan fayyadamu tahillee pireesi godhanii konkolaataa motora isaa sochoosuudha steeppii sadaffaa irratti erga motora sochoofne indikeetara check gochuudha konkolaataan kuni dashboardii qaba dashboardii san irratti waa hunda nama agarsiisa isa sanniin check gochuudha waan sirrii tahillee agarsiisa waan dogongora tahillee agarsiisa kan hunda hubannee kaanet sanboota konkolaataa sochoosuu dandeenya jechuudha amma ammoo konkolaataa bakka dhaabbaturraa sochoosuudhaaf maal nu barbaachisa akkuma duratti jenne miilli keenya kamirgaa bireekii irra jira hanga dhumaa gadhiifne jechuudha sochoosuudhaaf amma ammoo duraan dursinee giirii konkolaataadhaa D irratti deebisuu qabna akka konkolaataa otomaatikaatti jechuudha D jechuun driving deemuudhaaf socho'uudhaaf kan nu gargaaru D irratti deebisuu qabna saniin booda otoo konkolaataa bakka san hin sochoofne agarsiiftuudhaan check gochuu qabna konkolaataan nu duuban dhufaa jira moo dhufaan jiru
karaa itti deemuu hin sun qullaa ta'uu isaa check gochuu qabna. Erga karaan itti deemaa jiru sun qullaa taheetiin hin jedhe miila keenya kan bireek irra keenya jiru san suutan irraa ol fuuna. Takkattiin otoo hin taane suutan irraa ol fuudha. Saniin booda gaazii itti kennineetiin socho'uu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu stopping akkamitti akka konkolaataa karaa sirrii ta'e tokkoon dhaabuu dandeenya. Otoo hin dhaabneen duratti deemaa jirra amma. Duraan dursinee waan nuti gochuu qabnu karaa agarsiiftuutiin check gochuu qabna. Konkolaataa kamtu mirgaan dhufaa jira, bitaan dhufaa jira, duubaan dhufaa jira. Kana check gochuu qabna otoo hin dhaabneen duratti jechuudha. Yeroo laallu sanii dhaabuun keenya yoo nuuf hin mijanne taate adeemsa keenya itti fufna. Yoo immoo dhaabbatuun kan nuuf mijatu taate saniin booda maal goona bireekii irratti suutan gadi miilan gadi dhiibna. Eegasii suutan hanga dhumaatitti bireekii gadi dhiibnee dhaabuu dandeenya jechuudha. Bakki nuti dhaabbannu suni yoo kararraa maquu kataa'u taate takkaahuyyuu paarkii weekee seenuu kan ta'u taate duraan dursinee signal light mallattoo agarsiisuu qabna. Bakka itti dhaabbatuuf deemnu san yoo kararraa mirgatti goruu barbaanne yookaan ammoo bitatti goruu barbaanne bakka itti goruu barbaanne san mallattoo agarsiifnee haala saniin dhaabbatuu dandeenya jechuudha. Inni biraa immoo steering akkamitti akka mariitti fayyadamnuudha. Yoo iddoon nuti itti paarkii goonu suni iddoo walqixxaa kan ta'u taate yeroo dhaabbannu mariin keenya istireetii irratti taa'uu qaba. Maaliif yeroo kaanu san konkolaataan akka nu salphatutti jechuudha. Yoo ammoo akka tasaa bakka irra dhaabannu suni gaara wayii kan ta'u taate gommaa jallisuu qabna akka konkolaataan ofii isaatii konkolaadhatee hin deemne. Faayidaan marii maali? Faayidaan marii tokkoffaa konkolaataa kontirool gochuudhaafi akkuma san kallattii konkolaataa akeekuudhaafi karaa biraatiin ammoo mariin navigation orbiitii sirrii tahee kan seeftii qabu barbaadachuudhaaf nama gargaara. Karaa sirrii tahee filachuudhaaf jechuudha. Faayidaan marii isa kana.